ها ايه نقول أما جاي ستني ما وانا تنقافة عندني ما شكرا لك akkana irraan qabdu yoo ati irraa qabayyate ansi kakachiisa waan ta'eef booda rakkoodha. Dubaa keessatti makiinaan si dhahee akka Oromoon boottuun barbaadu. Booda asli asirratti kakachiisee mucattii gandaa Oromoon makiinaa dhoofsisanii jedhanii asirraa natti duulurra ammuma waan jiru osoo hin kakanne zirzirii himi. Himi homaa rakkoon qabu. okay Iccitiin feemasoota miidiyaa marra oola waan ta'eef rakkoon qabu. Namni waan nyaatuuf waan dhugu guyyatti taraa meeqa haga fincaaf baatitti yeroo meeqa akka abbaa manaa wajjiif haadha manaa wajjiin bulu himaa oola asirratti. Wanni uummata kana jalaa dhokatu hin jiru gaafa feemasii ta'an. Hin mari'attaani. Normaal no. Hajjera koo Eshi. naajijjiiri jedhin gaafa walii gallee geenyi taphannu akkasitti walii gallee eessatti naajijjiiriidha sin immoo nagaa qabdufa no erga noo jettanii giiftii naa kennitanii nan caalchistanii no Akkana yabar. Kana yabar rakkoo guddaa faayinoo jettu malee taaftaaf hin gootu. Kana yabar miira keessa galii yoo tikisa isaan akkana siin jedhan kan maal eegan dura. እንደው ማን ዘረዘረ እንደገና ፈዳስ Akka yeroo isaan doonoo siin jedhan kanatti miira galii keessa galii waan dhoksise dunda hin. Yetabbaat. ንጋ ፈዳስ ሊዋን በርባደ ሲቲኒማ Adabbii tokkoffaa. Dubaay erga dhayxe waa argattee yoo argatte ta'e guyyaa takka moo lama moo sanii ol yoo hin arganne ta'e gateettu hin dalahin. Sadaffaa adabbii አስሊ ነጋለ adabbii lammaffaa biyyatti jaalallee haa ta'u abbaa manaa qabda yoo qabaatte eega wuccaa garii deemte bilbiltee fi as naanna'aa jirta moo akkuma warra kaawwanii gizee biyya alaa bayan jaarsa ofii dagatan dagattee biloo goote. ኢሳ ሰዳፋ ወቅቱን ለምፋለ Sadaffaa wantoota amma dura goote kaganaa godhuu hin barbaanne lama nutti himi. Ka itti seenoftee amma booda godhuu hin barbaaduu jettu. Arfaffaa durbummaa qabdaa. Yoo hin qabaanne guyyaa akkamii gatte eessatti gatte eenyu sirraa fudhate. Yoo qabaatte maali naannoo ati jiraachaa turte bakka itti dhalatte dhiirri hin jiru maaliif yoonaan dheeyite. Yalla habiibti. isa sadaffaa sana filata isa guyyaa waan gochuu hin barbaanne ganaas gadduu hin barbaanne ganaas itti deebi'aa sanan godhu jettee lamanatti mettee miti Kasanarra gootee itti gaddite maaliif nama amanuu didde kana hunda maal si madeesse himi kaasaba.
tokkoffaa dhagaye asni firaa baay'ee fira gaafa siin jedhu firaa garuu fira gaafa siin jedhu durbii lammaffaa haadhi teenya oliiti obbolaa kazaa booda mana namaa hojjedha ture beektaa birriin mana namaa hojjedhu muulu sarratti hangalfadha ture. Eshi. Kazaa namichi na xaase suuqii banatee booda takka hin galchine naan jedhe. An oggaa sana riisiitiin maal akka fakkaatu hin beekunitti an sumarratti na ergin jedhani oggaaf ji'a kan hojjedhee asaa birrii 500 hojjedhee guyyaa takka otoo keessa uffatan bitatee naadi በጣም ተንገድ በጣም ተንገድ ama boda nama amanu heddu waan gurguddaa jechuun waan nama amantu jira ka waan nama amantee namatti kennatu fi waan nama amantee namatti hin kennine jira isa sana adda baafadhe nama amma amanee waatti kennuu fi nama gonguma of malee nama sana amanee waa bira hin kaawwanne akkasitti nama adda baafadhe. Ichi takkaan si qabnu takkaa fe lamanatti misin jedhe. Adabbi majala isa lammataa ammoo adabbi majala miliquuf oduu durii hin jirre nutti ni millaan amma horii koomatti gaaweeri soma jedhaa jiran. Sikri adabbi Ayyee an sirraa adabbi jala miliquuf sirraa fuudhan an sirraa fuudhe rakkoon qabu amma kan itti aanu waan bareedaa nutti waan ijoollee barnoota yalla habibti himu kaatee mi rakkoon qabu inni kun asli baay'uma barnoota taaf jedhee yaada si galee networkii mi rakkoon qabu networkii jira nagaama sagaleen ko injira sirriitti dhagama kabra cala jira himu kaatee isa lammataa ammoo asli asumaanuu barumsa amma ibiyyoo akkam xiqqaate si bira nama 500 walitu jira ana birallee akkasumatti namni jira si galee nama በጣም bara jireenya yaa keessatti kan gaddeenna በጣም itti guyyaan gadde haadha ko oggaa 10 ishee argeen beeku oggaa 10 argee garuu oggaan arge sanattu ittiin dhiyaadhu jalaa hin kaadha nama faarukutti waan ta'eef jalaa ifagaadha guyyaa sana ammoo odoon deebisee argadhe itti fayyadamu waan an barbaaduuf gizee baay'ee ijoolleen dubartootas dhiiras innaa maatii keenya hin kabajnu beektaa gaafa nu biraa dhabamani kan nutti dhagaamu gaafa si bira hin jirre gaafa kubaatti haftee gaafa nama si dawwalu dhabde gaafa nama sappoorti si godhu dhabde jarri sun waan ati balleessite sun mulu fuuldura kee dhufa si galee so guyyaa sana innaa maatii keessan kabajaayi yoo dhabdanillee fuula nagaa afaan nagaatti dubbadha guyyaa sana ammaan badhaan ittiin gadda maaliif ishiin illee nu biraa deemte waggaa lama odoon durii kan lubbuudhaan dabartenna otoon guyyaa sana amma deebisee argadde guyyaa sana Masli akkas na dubbaitate kok hindi bisende hindu bisare fidi ya apa Mas ini kado. Bukan.